Maki. Seddo. Zeddo kuma shantamaan hin deemtaa? It's okay. Leenca. Leencaan deemtaa? Yaa kuma shantama ka Itoophiyaati. Every Itoophiyaa kuma birrii. Moo doolaara. Kuma shantama Itoophiyaa eenyu waliin? Gareen amma Zeddo kunoo warra akka abdiisaa kana gareen immootu ijoollee oolmaan fa'a akkasitti birrii walitti qabne yoo Zeddo moo'e isintu fudhataa ana addaan isinii qooda. Yoo mootu ijoollee moo'e warra santu addaan qoodama. Okay. Abdii fi ani garee tokko. Hayyee deeme. Birriin gimmaasha mileenaa ta'uu qaba. Akka yoo nyaataaf illee waan wayyaa nyaatan. Kuma shantaman hin deema warabbal. Kuma shantaman hin deema. Murtiin illee deggaafi keenya isaa ol galchi. Murtiin hin sodaataan deemu. Warra keenya nu galcha. Murtii wandimmi qarshii kuma dhibba namni qabsiisoo jiraate Sayidoo Jooniin moo'ajeetiin qabsiisuu jettachuu waliin. Waan hin jiru laan makii ta'e kuma dhibba anilleen kuma dhibba abdii geetachoo nu yaamaa sheeritti godhate. Kuma dhibba tokkoof shantama geenya murtii warra kaan maaliif hin jedhe beektaa wantichi kuni maali beektanii wanti kuni geema malee wanni geema malee ka amantii geema boy imana yoo taate experience qaba chan experience qaba sirritti malee sirritti experience qaba chan maal taate imana yoo taate innu isarra imana qabna innu jetta baratti mee talaatu deeme amma maki jooniin deeggari malee akkam taate bare meesii jechuu dandeessa maal taatanii jooniin guutuutu isa deeggaraa jira garuu ani yoo akkam jettame guys Abo gurbaan badaa kun. Maaki waan ana akka nama tokkotti faayitiin dubartoonni dhiyeessan tokko silaa haalli waliin mijjate. Jaanii fi makii dhiyeessuu barbaada by the way. Wallahi ammataa kiyyaan qopheesseetiin Dubaay irratti illee haa ta'u makii fi jaanii any tiktaakarri dubartiidhaa makiidha yoo baate makii akka Maalleen guddaan kun karaa madamuutii hin gala wallahi Itoophiyaatti. Dhaga'i makiin jaanii mitiiti. Tafeete san tiktaakarra yoo fiddanii bakka isiin irra deemtu hin beekan. Dooktar amma dhaggeeffadha. Karaa wanti makiin dhiirayyuu hin zarrartiis hin jira boo gaafa Itoophiyaa Masrii waliin taphattu. Kaaga Zeddoo kana gahu asii ol utaaltee akka bofaa kana asirra baatee itti maramtee kufiftee isaa gudee nutirraa utaaltee tartee. Tana Tigireen dadhabdee Amaarri dadhabee Maarreen dadhabdee ijoolleen teenya xixiqqoon takka amma itti wacce ati maal haasoo jirtu si ati suwee. Amma karaa murtii guutoo garagaluuf hin deema. Wallaahi wabillahi. Laa. Kottaa tiktaakara akka tiktaakara qopheessina. Zeddoo jettee. Maaki onnee ta dursi been nun deemi ka maal taate. No wallaahi wabillahi. Kuma shantama ayyee oka saarallee. Hayyee abdii geetaachoo tishirraa kuma godha. shantama abdii isaan kuma shantama kuma dhibba. Olmaanii fi murtii guutoon garee jooniti kuma dhibba shantama namni tokko biraa warri Zeddoo deeggartan akka birii wal qixxaatu. Dooktar nama beetu nama godhishi as jala koomantii. Maaliif walii galchinee gaanee birriin gimmaasha mileenaa wal ga'e ammuma galchuu qaba namni moobaayil baankii ta'uu qaba. Of course abdii geetaachoo fidaa kun waan amma an qopheedhaan. Afaaka saan deemaa jira saan deemaa jira gaa jira. Birriin bakka tokkotti walii qabama halkan keessa ta'a yaagee min. Guys, namni biraan garee keenya ta'u hin jiru. Amma dabar. Warri garee keenya hin jiru guys namni Zeddoo deeggartan. Doktor. Oh. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Angare Zeddooti. Wow. Kuma shantama. Wow. Alkitaanne kuma dhibbaaf shantama ga'e. Ayyee. Gimmaasha mileenaa ol ga'uu qaba daree wanni wayyaa nyaadhamee namni ba'uu qaba kan nyaatame mataa akka gaafa kaanii Joon Daani'el ta'e san. Mataan dhukkubee viidiyoo waraabuu qaba namni biriin nyaata biriin haa guddatu. Abdii geetaachoo silkii kaaniin itti dawwale namni qabdan please. Abdii geetaachoon eenyu deeggara? Abdii geetaachoon Sayidoo deeggara kuma dhibba. Itti bilbile kaamiseen jiraarre. Onoo dhufe yaameen jira mana asii qottee dheetee kisti godhee fi hayyeenaan jedhe ol galchaa gisee dhufe. Okay. Ustaaz Hamzaanoo. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani dubbiin naaf hin galle eenyu makki fi eenyu bakka sanii naaree bakka makkee tonsaniititi.
bakka makiidha makii abba eni tiktoker Makii dubartii jaani. anaa qabsiisa dhagaye Geema Miliyoonota anaa moo qabsiisa. harka. harkaan boksi Harka boksi. maala haasofte geema akkamii haasofte Dua makin abbaa feetirra anis ni makiidhaaf hin jira gisee Wallah. sana. Walla makiin by the way. sagantaa kanarratti inni goonaan amma wanti kaamma kana ibsaa fi kamaallaqaa Hamma mee ibsa naa godha. Kama tiimii Zeddootii fi tiimii Joontaanii birrii wal qabsiisu. Yoo Zeddoo moo'e warra makii fa'aatu nyaata makii Kamaal Abdiisaa. Yoo Joon moo'e murtii olmaantu nyaata. yes Okay. Boksi beellama walii qabuu turan takkaame. Amma boksi gara amma halkan eegal keessa amata taa'anii guutuu gurguramatti gurguruu jira. chabaani waan yeroo dheeraa booda. qabame. Ani gaamma jara lachuu fuula keessa laalle beektaa fuula keessa laaluun qaba nama fuula. Dooktar piroofaayiliif duuba godhi. Porofaayila godhi. ibduba akkamitti godhatu ibduba godhiif Hin qabu borofaayilii hin buufanne. Wanti murtii ati abdi geetaachoo footoo kaayif mee Abdii Geetaachoo or murtii meeshan nu haa ni laalla fuula keessa. Abdii ati hoo hin deemtamoo birrii irratti walii qabna. Qabsiifne bar. akkamitti deemu Meeqa qabsiifte? Ani murti guutuun qarshii 100,000. no Kophaan jirtu Seerri akkasii miti gaanama asirratti kumaartanyoota isinii naqaa. Itti amantamummaa warra birrii amma galchu isinii naqaa. Anillee waan daanyaa warri kaartaa laaldhaadhetu kamanaatu jira. Asli birri akkana godhe asli. Birri Amma narratti birrii akkaawuntii neessisiiti. keessatti galchinaree. Lakki akkaawuntii nama dorgomuu irra ta'uu hin qabu birriin. Kaawwantiin ka doktoraati. dooktar ati daanyaadhaami ati godhuu qabdaa bar kana. Akkaawuntii asli irra ta'uu qaba. Daanyarra ta'amii rakkoon qabu. Akkaawuntii fuudhee birrii isinirra walii qabuure. Asli jira asli dhaqaa'ee kan itti gaafatamu bar asli itti gaafatama. Okay, mobaayil Asli. baankiin qabdaa kamaalaati. Akkana godhe asli akkana godhe. Qaba hin qaba. Akkana godhe laal. Birri akkaawuntii yoo qabaatte teetirra galchaniititi isaan hundinuu ta'anii eeggatan sii galee. Yoo akkaawuntiin qabaanne immoo akkaawuntii antiyyan siif kanna irra galfatta. Ebaluu wanni godheetiti irra naqe ogaan an jette rumatti sii naqa. Akkana Khalas. daanyaa aan akkaawuntiin qabu isin hin sobu. Hin qabu aan akkaawuntii. Akkaawuntii isinii qopheessa akkuma gisee gargaarsaa qopheessinu kana bakka. Isin hundi keessan akkaawuntii utaadam asirratti naqa. Akkaawuntii bilbilaa san fadhammoo akkaawuntii guddoo fadhan tokkomarraa eegaltu tokkoma hodhan irraa eegaltu. Irraa ba'i maakii muutii irraa ba'i. Laa. Kun ol guddatee barii garee wajji akkasitti adda fudhannaami. Garee wajjin adda fudhattan. Adda Yoo wayyeessaa barbaadan namni kudhanii yoo isin namni kudhanii 50,000 walitti qabdan murti guutuuf oolmaan kophaa ofii qabsiisanii birrii keessan san guutuu adda qoodamuu danda'a. yaa saniifuu xiqqishoo nama nu. Namni tokkochi mana guutuu yoo fedhe dorgomuu ni danda'a jechuudha. Amma barnuu 250 geenne irraa doktor. Homaa rakkoon hin jiru achiin warra joon fidee itti daballa. Akkaawuntii teessa mobaayil baankingii hin qabne dha ustaaz. Wannummaan isiin hin qabne hin jirtu. oye Abdii maal jetta ati maal cufatte? Jechuudha asli nan dhaggeeffataa jira bar nan shaqaa jira. Meeqa qaba ati eenyu jettee ati? Aniif asli anii fi murti guutuun bar wallahi qabsiifne wala balqaaba. Viidiyoo Eenyu hojjennee deeggarta? ani seeddoo dhakaa. inya video hojjenne gadhiifne Video you got this never. Kare zeddoo taana warra zeddootu caala bar 250 iyyuu warra zeddoo. Koon ani kuma dhibba deemne baraniifin. Garee tana keessa ramadamtammoo kopha keessan deemtan. Amma yoo maallee nu baay'ate walitti. yaaduma isin agarraan dhufne malee gaa isin dura qabsiifne nuti barra Osoo gareedhaan deemne bareedaadhaa barre. akka dhuunfa qabsiifne naaf yaaddiin bar maallaqa hunda marratti ergisisne abalurratti ergennee Achuma waan ofii fudhatti bar rakkoon qabu. 200 fudhata abdii yookaan murtiin jechuudha rakkoon. ergisiifne bar namarratti ergisifne ergi abalutti yenneen namatti ergine daanyaa godhannee bar isin agarraan moo seenne Okay, isin dura fixatta. Asli wara balqaaba qabsiifne ilaal.
Dhaqi viidiyoo koo tiiktookii miileenaa jala galii laala deemaa hundi keessanuu. Maal Anis- dhiisee bara? Wallahi qabsiifnee kuma dhibba. Garaan kun jechuun eegalleere. Ay Jooniin baalamoyaan obaakee ashanne falmanal taateeti. Sayidoon amma ni gala Inshaallah gargaarsa rabbiitiin seeddootu injifata. Inshaallah. Biiznillah. Siifi murtiin adda adda faaduboo. Dia kalau anda asal dari mana bidak telah anda lah. Nama adda addaa deegaru jiran kaa murtii fi abdii gataachoo. Of course nama adda addaa deegarra kaan Joonii. Nama adda addaa Baran guruppii takkaan isin sa'uu jira bara. Lakki guruppii adda addaa. tiimii bar. Okay, baran naafi murtiin deemne ogaa itti wajjin sa'uu ture bara. Lakki adda addaa bara. Namni seeddoo jedhu natta dabalamu. Namni immoo Joonii jedhu dabalamuu danda'a. Abdii. Birrii eenyu galchitan isin. Tokkuma fideen ani hin beeku sanuu saayibee isaati. Aboosi nyaatu edha abdiin fidiyee inni matan nama namni beeku ta'uu qaba. Nan nyaatu nama nan beeku saayibee isaati. Dhaggeeffadhu. Nama inni illee beekudha garuu. Kuma 10 haa ta'u 5,000 namni deemuu barbaadu jiraate asli. Amma akkaawuntii fidi. Anis nan ergaa namni gurbaa sana Suni jedhu saayibee jiraate biraa fidan dabalata jechuudha kuma dhibba malee. Fidi. Intee Sayidoo irratti maal arge garuu gurbaan kun? Maal jettan jaran. Doktor teenna tana tartiiba nu qabsiisi kaa'u. Dhaga'i. Waraabadhaa seenaadhaaf. Biiznillaa seeddoon maata waraabadhaa. Seeddoon tapha kana ni injifata. Viidiyoo illee hojjennee namni viidiyoo sana hin argin deema. Aniif murtiin kuma dhibba qabsiifne. Namni Jooniitu injifata jettan immoo kottaatii naan qabsiisa asli waan abbaa barbaadde. Abdiiti. Zeddoo ashannaf. Anis garee abdiiti. Zeddoo ashannifan. 39. Hai Macam namni Zeddoo. deddoo jiraa jiraatin. Itu namanya Sabina Hazman. Fayyaan qabdan isin. Ma fayyaan qabne zeddoo ni ashannafa inshallah. Baay'ee rakkoo adeelame ko. Amma dafaa ka sa'aatiin gahaa jira bar. Eessa warri seddoo? Kuma 50 eenyu qabsiisa. Eenyu irratti ergina. Eenyudha eenyutti deemtaati? Joonitti injifata. Joon garee keenyatti dabalame kaa? Ardeena. Ana murtiidhaasi. Ardeena. Bakka tokkotti jechuun. Ada seenaa isin jechaa jira waan. Na bira jirti doktor. Ala jirtanii. Aboo beerri bar takka osuma namaan hin madhanne deemaa rakkanne. Birrii bakka akkaawuntii utatamtu asirra walii qabnure. Maa jettan? Sinitaa. Abbaa mo'ate waan shaayii anaaf kenna. Isaan sheeka waan akkana keessan seera. Bilaa na dhaga'i. Nuti qubna garaan deemne seeran sitti qallii miti. Qubna gara qubna gara. Dhaga'i. Namni Joonii jedhee deemuu barbaade adeemu. Dhufaan. Joonii jettee deemta ta'e akkaawuntii Hamzaa irratti galchi birrii 10 haa ta'u 20 5 galchi. Dafi. Warri zeddoo eessara galcha. Lamaanuu Hamzaadhuma irratti galchu. Zeddoon lamaanuu. Sana booda hin fudhanna nuti. Garuu maal muraddaree areegasi waan amma ifaajee walii qabe kana waan daanyaa kiyyaa hin muradhe gasi. Parsantii lama fudhatta. 2%. 2%. 2% yoo miliyoona walii qabe meeqa ta'a jechuudha. Asli ribaan haraama bar. Ustaadamta akkaawuntii keessan fidaa kaa hin shaqqalanna. Asli. Okay, Asli. Qoy shaqqalarra irraa. Ribaan haraama abbo. Ribaan ati kan qumaarii taphatu ko haraama hin ta'in hangisee dallaala ta'e haraama ta'a. Hayi. Ribaan haraama jetti gadheen. Haraamummaa kan qabduuni. Kun immoo karaa akka qabsoo keessa itti deemaa jirra waan ta'eef haraamummaa qabduun qabsiifna. Akkaawuntii fidaa ustaas. Warri mooraalii seeddoo barbaadan mee amilee keessan na agarsiisa. Giiftii puush godha asli. Sana manas foloo godha isas foloo godha. Mooraalii keessan. Ustaad akkaawuntii. Seeddoodha. Siif ergee ilaali asli.
ati simeetii fi mataa eeguun beeytu saa koomentiin guutuun zeddoo namni lama leenca lama qabsisesh ani zeddoon akka moo'atu hin fedha zeddoon akka moo'atu hin fedha morka keessaniif joon deeggar leenca lama qabsisa kootu zeddoo namni jettu leenca lama na wajji deema ሁለት አንበሳ ጆኒ ሞያ leenca lama namni na wajji deemu leenca lama abdi leenca lama hin deemta kakadhu wallahi kakadhu birri 50 hin qabu kaan birri an birri hin qabu giifti oromoon naa kennite keessaa qabaachuu leenca lama kenna birri hin qabu kaa isin hin sobu 50 birri hin qabu kaa an miskiina bara akkaawunti baankii mattaaqa minaaminii kan qabu kanaafi bara kanaafi ka gidee hattuun saaxilamtuan keessan seenneef kanaafi akkaawuntiin qabu bara feemasiin akkaawuntiin qabnee fi birri hin qabne yana 50 laa birri an akkaawuntiin qabu wallahi birri akkaawuntiin qabu dhugumaa bara isin yoo namni dhugaa isinitti mun amantan leencan namni shuuritti yookiin doktora nyaadha yookiin naa nyaatu jettu leencan deemi allaqee daqqaqe yoo mooyame hin nyaadhama yoo mooye hin nyaadha namni jettu qofti leencan deemi hin qabu ka waan hin qabne maal si goraan akkaawuntiin qabu eessaa siifi daqisee yoo joon mo'atame leenca kudhanii balaan buute kootu seen Asli. hin deemta leenca